bishaan gubate. Barreessaan Muhammad Siraaj. Bishaan gubate. Yeroo manbarnootaa Franqalloo baraturraa eegalee sababa kubbaa miilaatiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti namni roobaan beeyne manguddoota totorraanii fi daa'ima shimbariin qofa jechuu ni danda'ama. Roobaan xiyyeeffannaa kubbaaf kennuudhaan barumsa waan dagateef kutaa keessa jirurraa akka itti aanutti dabuudhaaf yoo xiqqaate waggaa 2 tura. kutaa 5ffaatti hogguu 4 qofee haa ari'amu jaamee eega murtaa'ee booda horeen carraa takka kennuu fi akka qabdu mari'attee murteessite. Roobaan umrii dheertuu mana barumsaa Franqalloo keessatti waan fixeef akka barataatti osoo hin taane akka qabeenya mana barnootaatti ilaalamaa ture. Yeroo garii barataa ta'uu isaa ni dagata. Barattoonni inni waliin baratu hundi umriidhaan isaa gad waan ta'aniif osoo hin beekin akka barsiisaatti barattoota ajajuuf yaala. Roobaan amala inni qabu kan namni irraa jibbu keessaa tokko ifdhaatuudha. Amala waan hundaniin beeka jechuu qaba. Akka yaada isaatti wanni inni hin beekne hin jiru. Taphattoonni kubbaa miilaa kan inni maqaan dhooyne yoo jiraate kan hin dhalatin qofa. Kan biyya keessaa fa'aa keessattuu taphattoota Dirree Dhawaarraa gara Finfinnee deeman waan hedduu wajjin dabarsuu haasawa. Yeroo kubbaa laaluu hedduu isaanii ni qeeqa. Kan dandeettii qabuu fi kan hin qabne bakkuma taa'utti ramaddii kennaaf. Miseensa koree federeeshinii kubbaa miilaa fakkaata malee akka nama lagaarree jirutti naasawu. Waa'ee dhalaa yeroo haasawu ammoo dhalaan inni qaama isiinsa kan ta'in Itoophiyaa keessa hin jirtuu jaanii akka yaadan nama godha. Akka carraa ta'ee ispoortii wajjin wal qabatee magaalota hedduu waan deemeef mudannoo hin jirree akka gaazexeessaatti seeneessa. Pornoogiraafistii afaanii ta'ee jira. Inni umriin fagaatee waan jiruuf barattoota isaa gadii shoorarkaa itti uuma. Waan ifii hin beekne hedduu itti himee yaadan taane itti gadhiisa. Roobaan dhalaa beekamummaa qabdu yookaan bareedduu agarraan hariiroo isii wajjin qabu namatti hima. Osoo hin beekne ni hin beeka ja'a. Taarka fuudhee hin beekne hidhii keessa dhungachuu namatti hima. Dhungachuudhaaf carraa osoo hin argatinii tana guyyaa meeqaan wajjin bule ja'a. Dhalaan akkamitti akka nama jaalattu dhalaa if jaalachiisuuf adeemsa jiruu fi dhalaa meeqa jaalalaan akka maraachee odeessa. Yeroo waa'ee kanaa haasa'u hayyuu xiinsammuu fakkaata. Walqunnamtii saalaa yeroo haasu ammoo akka ogeessa fayyaa isa godha. Eega mini miidiyaatti hirmaachuu eegalee as ammoo gaazexeessaan inni hin beekne hin jiru. Cufti saayiba isaati. Kanarra maqaa isaa dhaga'ellee akkuma waan duraan beekutti dubbata. Kan takkaa ijaan harkee hin beekne bifa isaa namatti hima. Ija gurguddinarraa waan addarra jirtu fakkaattu waan qabuuf haasawaas kanuma akka ija isaatti gurguddaa haasa'u jetteetti qoosti ijoolleen. Roobaan qaamaan furdaadha. Jabinaa fi addaan faffaca'uun rifeensa isaa cirracha gurguddaa mataarratti waan naqan yookaan shumburaa waan irra facaasan fakkaata. Halluun rifeensa isaa diimaan ja'amu gurraachaas miti. Bifa rifeensa isaa ibsuuf namni ni rakkata. Qormaata irratti hin dhufu malee silaa dhufee namni deebisu hin jiru. Roobaan yeroo ta'an ogeessa waa hundaatiis ta'ee dhalaa meeqa maraachi jee dhaadatu sumunii garuu maraachuu dadhabe. Kutaa 7tti jaalala sumuniitiin qabame.
Roobaan mana barnootaarraa abdii kutachuu didee akka qocaatti osoo tiratu kutaa torbaffaa gahee milkiidhaanis wal bare. Milkiin carraa isaa wal baruu harkachuutti haalaan gammade. Wal baruu qofa osoo hin taane Roobaan Sumunii jaalachuun walitti dhiyeenya isaan lamaaniitiif karra bane. Roobaan xalayaa barreessee karaa Milkiitiin Sumunitti ergata. Sumuniin barattuu kutaa 6ffaa turte. Heeruma dhabaaf ilmoo dhabde malee isiinis akka Roobaatti umrii baay'ifattee jirti. Dirqama maatiitti taanaan mana barumsaatti deddeebiti malee barumsa hin jaalattu. Sumunii fuulli isii gar malee xiqqaadha. Yoo akka gaariitti ilaalan hantuuta fakkaatti. Hantuuta jaanii moggaasuun waan hin baraminiif Sumunii jaamte. Rifeensi mataa isii dheeratee gurra bira waan hin dabarreef gara duubaatti yeroo hiitu haxxiffachuun sodaattii jaaniitti qoosan. Roobaan Sumunii jaalatee xalayaa meeqaan eega amansiifate booda akkuma dhalaalee biraatti waa'ee isiitiis odeessuu eegale. Achiin baasee asiin buuse jee yeroo inni dubbatu isiin ammoo ani dubraa jetti. Isiinis amala waan hin jirre haasa'uu waan isarraa dhaalteef malee Sumuniin dubrummaa kan qabne dirree dhawaa guutuutu ragaa baha jechuun ni danda'ama. Isaan lachuu faallaa haasawan. Milkiin sababa jaalala hubbaatiin Roobatti dhiyaatee kutaa 8 eega xumuran booda qabxii hundarraa gadii 35 harkatee kutaa 9ffaatti dabre. Hanga kutaa 4 ga'utti barnootaan cimaa kan ture Milkiin jireenyi inni keessa jiru barnootaaf hamilee dhorkee jira. Waan fedhes ta'u qabxii kutaa itti aanutti isa dabarsitu harkatee jira. Roobaan garuu sanumallee dhabee qabeenyaaf ranqalloo ta'ee itti fufe. Milkii fi Roobaan barnootaan gargar bahanis hariiroon isaanii tan kutaa 7tti eegalamte ittuma fufte. Waan irratti waliif hin galle hedduu qabaatanis sababa jaalala ispoortiitiin Milkiin Roobaarraa fagaachuun feene. Roobaan bakka maallaqni jiru adamsuun hojii isaa waan taateef haruma fedheen harkannaan hin dhiisu. Xiyyeeffannaan isaa madda galii gabbifachuudha. Barumsaa fi ispoortii caalaa walgahii adamsuun hojii isaati. Walgahiin garagaraa yeroo jirtu bakka maallaqni irraa argamu taanaan hiriira duraa dhaabbata. Keessattuu tadhaaba biyya bulchuu. Maallaqa karaa adda addaatiin argatu kana garuu maal akka itti hojjetu namni beeku hin jiru. Inni garuu akka himutti gaafa xiqqaa dhukkubsatee abbaan isaa biyya alaatti isa wallaansisuuf qabeenya isaa irratti fixe. Kanaaf abbaa isaa kan sababa isaatti hiyyoome gargaaruu fi qabeenya isaa kan dur deebisuu akka fedhu dubbata. Isa gargaaruuf ammoo haruma fedheen yoo waan haatanis ta'e maallaqa yoo argate akka hin dhiisne hima. Inni akkana haajuu malee abbaan isaa maallaqa inni argatu quban qabu. Maallaqa bakka adda addaatii walitti qabu kana huccuudhatti fixa jee haasawa namni. Haan dhalaa irratti investi godha jee hamata. Amala isaa kan beeku irra hedduun dhalaa irratti fixa jee waan odeessuuf nama hedduu biratti hanumaatu fudhatama argata. Jimaa fi shiishaanis wantoota inni yeroo isaa irratti dabarsu keessaayi. Kun ammoo maallaqa isaa qofa osoo hin taane cimina inni kubbaa miilaa irratti qabus laaffisaa deeme. Amalli isaa kun garuu milkii isarraan fageessine. Milkii qaamni isaa dhiigaan osoo hin taane akka waan jaalala ispoortiitiin dalaguutti nama waa'ee ispoortiitti haasa'u wajjin turuun haraaraa itti taatee jirti. Roobaan dhaggeeffatamuu malee dhaggeeffachuus akka hin feene waan beekuuf gorsuuf hin yaalu. Umriidhaanis waan adda fagaataniif
gorsa isaa akka tuffatu bareechee beeka. Amala anaatu beeka juu qabaachuun isaa milkii qofa osoo hin taane nama hunda akka hin dhageenye isa godhee jira. Kanaaf milkiinis hamma isa waliin jirutti waanuma inni itti haasa'u obsaan dhaggeeffata. Dhimma isa hirmaachisu irratti ni hirmaata. Kan ittiin tolle ammoo yoo dhaggeeffachuu baates ni dhagaya. Yeroo takka waa'ee rifeensa milkii kaasee yoo dheereesse akka bareedu itti hime. Taphattoota kubbaa miilaa kanneen rifeensi isaanii dheeraa maqaa dhawee rifeensi isaatis luuccaa waan ta'eef dheeratee duubatti yoo hidhame akka miidhagu gurra buuse. Inni yoo kubbaa taphachuu baate illee rifeensa isaa dheereessuudhaan taphattoota san fakkaachuu akka danda'u gorse. Yaanni roobaa kun milkii keessatti hamilee uumuus gaafii biraa tan deebisuu hin dandeenyetu sammuu isaatti dhufe. Waan dibatu isa barbaachisa. Yeroo yeroodhaan dhiqachuu qaba. Rifeensi isaa kunuunfamuu qaba. Gaafilee tanneeniif deebii waan hin qabneef yaada roobaa fudhatama dhabsiise. Hariiroon isaanii akkuma itti fufteetti osoo jirtu roobaan mini miidiyaa seenee qophii ispoortii dalaguu eegale. Milkiin kana agarraan wanti yaadiin takka sammuu isaa keessatti uumamte. Waan takka yaadeen beekne gaazexeessummaa ispoortiitu sammuu isaa keessaa dubbate. Taphataa ispoortii ta'uudhaan yoo milkaa'uu baates gaazexeessaa ispoortii ta'uu akka danda'u keessa isaatti yaade. Roobaan inni kubbaa irratti jaalatu mini miidiyaa keessaa waan beef inninis itti makamee odeessa ispoortii bakka garagaraatii walitti coree gurra dhaggeeffattootaatiin ga'uu eegale. Osuman turiin caaltuunis kilabii muuziqaa fi tiyaatiraa miseensatee akka wallisu goote. Fedhiin isaa tawwalleetis waltajjii harkattee walleelee garagaraa waltajjii irratti dhiyeessuu jalqabe. Afaan Oromoo kan wallisu isa qofa waan ta'eef barattoota hunda biratti beekamaa dhufe. Wallee mana barnootaa keessatti eegalee mana barnootaatii alattis itti fufee akkuma maqaan roobaa ispoortiidhaan ka'utti hamilkii moosisaatis walleedhaan ka'uu eegale. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti walleedhaan beekamee sagantaa garagaraa irratti wallisuudhaan galii harkachuu jalqabe. Beekamiinsi inni harkate ammoo ilaalcha iftuun isaaf qabdu jijjiire. Mucaan waggaa 9 mana tokko keessa waliin jiraatte obboleessa isii akka ta'e bartee milkiin obboleessa kiyya jettee odeessuu eegalte. Hamma humna isii kunuunsa isaaf gootu cimsitee maal feeta? Nyaata siif kannu maaliin siif bita jechuu jalqabde. Walleen wallisu fedhii isaa guuttachuu bira dabree galii akka harkatu isa goote. Galii harkatuun ammoo gorsa roobaa hojiirra oolchuuf rifeensa dheereessuu eegalee miilli isaatis hoffii kaayyachuuf carraa harkate. Roobaanis rifeensa isaa kan dheerate kana anaatu gorse jee odeessuudhaaf haalaan gammadee hariiroon isaan lamaaniitis tan duraanii caalaa cimaa deemte. Milkiin magaalaa guutuu keessatti beekamaa deemuun ammoo roobaanis waa'ee milkii waan hedduu akka baraaduuf isa godhe. Milkiin osoo itti himin maatiin milkii qabeenya guddaa qabaachuu dhagee roobaan. Guyyaa dhageerraa eegalee waa'ee kanaa yaaduun dalagaasaa taate. Milkiis madda galii godhachuuf tooftaa barbaaddate. Milkiin haalaan akka isa dinqisiifatu waan beekuuf firummaa isaa haala irratti hin beekamneen jabeeffate. Yeroo wal arkan cufaa karaa waan tokko tokko ittiin arkatu yaaluu eegale. Yeroo gari ammoo afaanumaa baasee waan taaksii nuufiti.
je'ee gaafata. Milkiinis nama jaalalaa fi dinqisiifannaa guddoo qabuuf kana yeroo hundaa hamma dandee gammachiisuuf fedhii waan qabuuf maallaqa yeroo takka takka iftuun taaksiif jettee kannituuf fidee dhufa. Guyyaa milkiin waltajjii irra ba'e ammoo waan barcaarraa eeggata. Milkiinis waan roobaaf barbaachisu hunda ni bita. Taaksiin milkiin yaabbatee gootaratti dhiyaachaa jirti. Milkiin istaadiyeema ji'aa yaabbatu malee istaadiyeema yeroo gahuu isaa wanti beekuun hin jiru.